يسرو فينت نقيزو بديكاركو حاكم بيبسوينو مونو بيتاو بسو دجوجنا لورا لا كريز بالنكر دعاء يدرك لي buletiin deematuni akkuma ana akkuma sii dalagachuudhaaf ka biyyaa baate akkuma ana akkuma sii maatii ofii jijjiiruudhaaf lubbuu ofii jijjiiruudhaan ergattummaa namaatti adda ta'uudhaaf ka isin biyyarraa baate jechuudha. Akkuma uummanni keenya jedhu akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekanii jedhanii rabbii warra fayyaan bahee fayyaadhaan biyya deemnu haa taasisu. Biyya namaa kana keessatti dhukkuba hamaatiin dhukkuba kaansarii sadarkaa isaa afuraffaatiin qabamte gorooroo isii kana yookiin kukka isii kana qabeedha rabbi isii haa fayyisu dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Ijoollee keenya ani waan biraallee isiniin jedhu jalqaba irratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Rabbiini dhukkuba hamaa dhukkuba qorichaaf dawaa isaa waliin beena rabbi isinirraa haa qabu. Inni biraa ammoo jechuun ijoollee keenya mana namaa kana keessatti wanni nama mudatu baay'eedha. Wanni nama mudatu ijoollee keenya keessaa shamarranii biyya namaa keessatti gola namaa keessa wanni mudatu baay'eedha. Akkasumattuu jechuun ijoollee keenya miirri garaagaraa miirri dhukkubbiidha. Miirri hormoonii garaa keessanii miirri dhukkubbii sammuu keessanii xiinsammuun keessa yoo xiqqoosii karaa alatti makame jechuudha. Karaa ala maqe ijoollee keenya ofitti hin ilaalina. Amma ijoolleen tokko maal amma wanni ijoollee keenya akka miidhu jechuudha. Sababni isaa tokko jalqabatti hin obsani. Dhukkuba osoo isaan dhukkuba osoo qaamni isaanii dhukkubni isaan laaleessu irra obsan dhukkubarra jechuudha. Dhukkuba ati irra obsaa deemtu kun qaama kan keessinaa qaama kan kee nyaataa deema jechuudha. Nugaa rabbi ijoolleen amma harki caalu ijoolleen biyya namaa jechuudha dhukkuba kaleetiin warra qabamedha. Dhukkuba kaleetiin warra dhukkubsatu, dhukkuba dugdaatiin warra dhukkubsatu, dhukkuba sammuutiin yaaduu irratti hanqina warra qabudha jechuudha. Kana jechuun ammoo hanqinni isaanii wajjin dhaloota osoo hin taane gola namaa keessatti wanni isaan miidha, wanni isaan irra gahe, wanni xiinsammuu isaanii tuqame waa heddummaatiidhaaf sadarkaa san gahan jechuudha. Rabbiin biyya namaa kana keessa nama hin rakkisini, rabbii fayyaadhaan nama hin rakkisin bakka kamiinuu yoo ta'e ammoo jechuudha. Keessaafuu biyya namaa keessa rakkachuu fayyaa dhabuun hedduu waan qalbii nama cabsudha. Mucaan amma haadhaaf abbaa ofii gara hoggaa torbaatiin isin gargaaraa turte dhalallee qabdi. Osuma ositti osuma dhukkuba kanarra taa'ii boruun dhiisaa iftaan dhiisaa maal jettu sadarkaa afuraffaa irra gahe. Sadarkaa afuraffaa irra gahe jechuun carraa isin du'aaf qabdu yoo qadaaf qadara rabbi ittiin dhufin malee baay'ee rakkisaadha. Carraa isin qabdu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma intalli kun na gargaara waan biraa naaf hin godhina haadha tiyya na galchaa haadha tiyya ijaan argee akkasuma dhala intala takka qaba intala tiyya hammadheetiin du'aa annukumni kun sadarkaa afuraffaarra nageenya ajjeesa akkasiin jettee miidiyaa rabbuuttee himattuudha. Rabbii harkaa qaba. Rabbiin danda'aadha. Rabbiin isuma kaleessaa santu har'allee jira borus jiraataadha yoomiyyuu jechuudha. Isuma nabi ayyuubiidhaan qaamaa fi foon isaa hundi irraa dhume akka dargaggeessaatti dhaabesanii isuma ana bishaanirraa fi sadlee bishaanirraa uumesanii isuma dachee fi halkanii fi dachee fi samiidhaan utubaa fi yookiin xirbaa takka malee diriirseedha. Rabbi isuma halkanii guyyaa walirra jijjiiru kana jechuudha. Har'allee borullee isuma jiraata. Inni dhukkuba hin taane waan hin taane waan qalbii keessan cabsu waa hamilee keessan tuqu waa hiriyaa keessaniidhaan gadi si aansu waa hamilee isin cabsu rabbi isin irraa haa qabu. Keessaafuu rabbi isin hin dhukkubsin biyya namaa keessatti dhukkuba hamaadha rabbi isin hin qabsiisin. Dhukkuba dawaa isaa amma dhukkubni kaansarii kun rabbi nama haa baasu malee dawaa isaallee baay'ee gadi bu'aadha. Dhukkubni dhukkuba kanarraa hin qabamne nama muraasa yoo ta'e malee harki caalu nama ganda akiraa deemedha. Kanaaf rabbiin waan hin taane isinirraa haa qabu. Ammoo ijoollee keenya yoo dhukkubbiin kaleessi jiraatti jechuudha irratti obsiniitiin akkuma isin si eegalteedhaan deemiti yeroodhaan yaalame osoo isin sadarkaa carrachaa keessa qabachuu isin hin gahin osoo isin sadarkaa dhumaarra isin hin gahin mata si dhukkubaa hirriba si didaa maaliif akka hirribni si dide sun addaan baafadhu beeki maal yaaddeesin amma laal ijoolleen keenya harki caalu kasammuu dhukkubsatan jechuudha. Hirriba dida jalqaba irratti hirriba gahaa hin rafan yoo rafanillee waa xiqqoo rafan tarafassa ammoo hiraaraadhaan rafan jechuudha. Maaliif hirribni kun na didee hoo jedhi ufi as deebiitii yaadi maaliidhaaf siiftu fakkaate yoo ati ufii hin yaadne namsi yaadu hin jiru. Ijoolleen keenya harki caalu ijoolleen mana namaa jechuudha. Harki caalu lubbuu ufii irra lubbuu namaatiif warra yaadudha. Lubbuu ufii irra ani maal ta'ee ani maal godhadhaa osoo hin ta'e haadha kiyyaa maal godha abbaa kiyyaa maal godha obboleessa fi obboleettii kiyyaa maal godhatu umrii keenyallee akka
osonki nu jaarsee kun diqqan dullatti nuun jedha kan barbee 77 fi 78 70 akkas jaatin way dhalateetu as deebi'ee si'i bara 90 keessa si'i bara 2000 keessa dhalatte dhaabee dullatti jedhee si arrabsa jechuudha. Maalidhaaf ati akka isaa shisha jala hin deemne akka isaa sagagalummaa jala hin deemne akka isaa san yookiin akka ishee san girgiddaa jala deemte waa baay'ee hojjenne haraam hin nyaanne haraam hin dalanne ati kan yaadu maatii keetiif halkan maatii keetiif guyyaa maatii keetiif yaada ofii of deebite ofiif hin jiraanne kana nama gadi si aanse jechuudha. Ammoo gaafa fayyaa dhabde jechuudha. Wallaahi dhugaa isin hima ijoollee keenya gaafa fayyaa dhabde isaanummaa har'a isaa sababa isaaniidhaaf jecha yaaddee sammuu kan keessee hiraaree xiinsammuudhaan miidhamte dhukkuba kaleetiin qabamte dhukkuba hin taanedha. Dhukkuba silaa dawaa isaa argamu irratti carraa isaa gabbu'aatiin qabamte jettu kanatu sababu uummata kanaati qabamte kanu gaafati fayyaa qabde sirraa dhiyeessan jechuudha. Namni keenya osoo fayyaa qabuyyuu wal jibbee jira. Osoo fayyaa qabuyyuu keessaafuu nu ijoollee shamarranii nu jibbanii jira. Sababni isaa maalidha? Faayidaa qofa nurra eegan jechuudha. Gaafa ati faayidaa sana nurra dhaban gaafa faayidaa sun tajaajili nu ijaarre sun tajaajili nu isaan goonu sun irraa cite kalaas jiruun kan keellee citee jira jechuudha. Kanaaf mee ijoollee keenya qaata namaa ergamna, qaata namaa jiraanna, qaata maatiif jiraanna, qaata firaadhaaf jiraanna, qaata biyyaadhaaf jiraanna. Mee ijoollee arabaa argitanii ijoollee arabaa kana barbe biyyaafis taanaan isaanuma keessa argama. Dhuunfaadhaafis isaanuma keessa argama. Amantiidhaafis isaanuma keessa argama. Wannummaa ijoolleen biyya arabaa kana keessatti hin argamne yookiin ammoo chaalenjii isaanii saba ofiitiif nama ofiitiif qaama ofiitiidhaaf hin taane hin jiru. Ofiidhaaf jiraachuu dadhabne malee jechuudha. Gaafa fayyaa nu kuffiste ammoo abbaa kanaa namni hin jiru. Gaafa fayyaa nu kuffiste maal sin jedha si fakkaate. Dhugaa rabbi haqiiqa jechuudha. Gaafa fayyaa si kuffiste osoma fiiddu osoma nama gargaartu maal sin jedha si fakkaate hin maraattee sin jedhan hin maraatte shuf maaliif akka maraatte sin hin jedhan maaliif mucaan sadarkaa maraattuu ragee sin hin jedhan ni maraattee ka duniyaa itti ergaa baate santu duniyaa jala nyaate santu maraachee akkas taate santu osoo galii jennuuni isin biyya namaa keessa teettee waa meeqa dhalatte waa meeqa taate sin hin jedhan. Osoo nu galii jennuun diddee biyya namaa keessa mana namaa teette waa meeqa dhiibdee waa meeqa hojjattee kalee isii miidhamee ofumaaf gootee siin jedhan. Barbeessu banii galii siin hin caane barbe. Namni biyya keenyaa keessaafuu gaafamuun faayidaa sirraa dhabe galii siin jedhamani gaafa faayidaa sirraa argate galii siin hin jedhu. Maalidha tajaajiltu sun irraa cita waan ta'eef gaafaati galte. Kanaaf ijoollee keenya rabbi isin haatisu rabbi isin haayigu isin illee akka danda'ame of eegaa. Yeroo ammaa yoo abbaa of eege malee abbaan kanaan nu jedhu dhabamee jira. Keessaafuu fayyaa irratti ofitti hin qoosina mataa si dhukkuba deemi mana yaala. Hirriba si dida maaliif akka si didu ammoo ati murteessi. Hirribni maaliif akka si didu ati irra murteessitee ga'uu qabaata. Wanni hirriba si dhorku san dhibbaan dhibbatti irra dhaabbattee jechuudha ofirraa dhorkuu qabaata. Maaliidhaaf maraatta waan ta'eef xiinsammuun kan hin miidhama waan ta'eef sadarkaa hirriba dhabuutiidhaan dhukkuba hedduudhaan mudatan. Dhukkuba hirriba dhabuu irraa dhukkuba hedduu si qabuu danda'an jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya ni yaadda hina itti dhaqqabda. Duniyaan darbite duniyaa si saamame isin dhiistee haa baddu. Lubbuu keenya jiraanna fayyaa keenya jiraanna itti geetta waan ta'eef. Kanaaf wanuma argitanii bakka kanatti hin dhiphatinaan dhaamsa kiyya obboleettii keenya kanallee rabbii haa fayyisu. Obboleettii keenya kun uummata kaanii maaltu si galchee hin jedhina maaliidhaaf fayyaan bakka hundaayyuu dhaabbatti hiyyummaan bakka hundaayyuu dhaabbatti fayyaa irratti hiyyummaa irratti rakkoo irratti nama jaalachuu fi nama jibbuun baay'ee biratti fudhatan qaba. Abbaa fedhe yoo ta'e jechuun fayyaa irratti itti murteessuu miti maaliidha qooda rabbiiti waan ta'eef. Kanaaf rabbii isin haa fayyisuu warra dhukkubsate isiniin jedha isin irratti illee dheeresse nagaan naa jiraadha rabbi inshaallah ija gaariitiin fuula bareedaadhaan rabbuun nu adeemsisu turtii gaarii uummata.